Okay, Kamultan's kuta lama faruqan sadi consumer programming and parts of ofatan cardinal utility approach ilaalu eegaleedhaabane. Now this is about the case of two or more communities. Case of one community kayyuban later lama faruti case of two or more communities yoo ta'e kan jedhu ulaagaa lama qabutu qabnuti we have two criteria. First criteria MU over price. Marginal utility isaanii kophaatti barbaanne price isaanii ittiin bitanii firre hundi isaanii wal qixa ta'uu qabu. Commoditiin keenya inni yoo ta'e lama sadi soo ta'a MU'n tokko isaanii price mataa isaanii firan hundi isaanii wal qixa ta'uu qabu. Ulaagaa jalqabaa. Ulaagaan lammaffaan expenditure baasiin isaan irratti baafnu income birrii walii gala ittiin binne faana wal qixa ta'uu qabu. Caaluun qabu. Yoo ulaagaa kana lamaan guutanii equilibrium condition bakka sanaa gaarreen jechuudha. Quantity sun equilibrium ta'a. Fakkeenyaaf PX kun price quantity X jedhamu ittiin binnedha. Walii yoo baay'ee baasii irratti ba'ee kun kan Y'ti. Kun kan N'ti. N binnaa'uudha amma N'ti. Totaaliin mi'oota nuti binnu N yoo ta'e jechuudha. Now directly keenyaaf M'in income'dha. Suppose haa jennu saaraan qarshii torba qabdi. Mi'oota lama bituudhaan murteeffatte banana breadii daaboodhaa fi banana jechuudha. Loomii. The unit of price of banana gatiin banana tokko ishee unitiin tokko ishee jechuudha. Fireen tokko kan daaboo birraa oli. Total utility kennamee jira jechuudha kan gaditti. Total utility kan bananaati kun. Tiyuun kun kan breadiiti. Banana firee jaalt. Quantity kan breadis jaal. Income birrii walii gala torba qabdi. Gatiin banana fireen tokko birrii tokko. Kan daaboo fireen tokko birrii afur. Gaafin jalqabaa find equilibrium quantity for banana and bread jedhamuu dandeenya tokko fara. Randeeba find equilibrium quantity or equilibrium condition for banana and bread. Irratti immoo find the total utility of both banana and bread at that equilibrium jedhamuu dandeenya. Sadaffaarratti find the marginal utility of both banana and bread at that equilibrium jedhamuu dandeenya. Kanaafuu jalqaba wanni goonu teebeliin kun MU over price kan jedhamu kun nuu guutuu dhiisuu danda'a. Duwwaa kennamuu danda'a. Asirras MU over price hin duwwaa ta'uu danda'a. Yoo akkas ta'e MU hin kennama ta'a. Yookaan TU qofatu kennama ta'a. Even hundum TU qofti kennamuu danda'a. Quantity fi total utility qofti kennamuu danda'a lamaan. MU'n guutuun gahee keenya jechuudha. Jaarrisuu 0 tokko hir'isuu 6 tokko hir'isuu 1 3 jaarrisuu 4 2 jaarrisuu 6 0 tokko hir'isuu 6 negative 2 maal jedhamee MU'n maal jechuudha? MU over price marginal utility kana price abbaa kana kanaasitan bananaati kanachaan breaditi. So price bananaati firre jechuudha. Price banana tokko kanaafuu MU waan hunda tokko yeroo lakkoofsuma kana mataa isaa hin ta'a jechuudha. Now if ni hiiswa. MU over price kan baay'ee deemuun muuf. MU kan arganne lama 0 lama 20 lama 8 26 26 32 tokko kan akkatti sinchee hiikotaniif sinjee. Now MU over price maaliif akkas godhamu noqon ulaagaa kana ilaalaa jiru. Ulaagaa kana guutumaan guutuu. Now MU kan hunda isaanii divide for price 4 lama afuriif 3 8 afuriif 2 tokko afur 0 tokko 5 step jalqabaa guunne jechuudha. Now we need this first step. Step lammaffaan we wanted to cross check compare wal dorgomsiin MU faana maaliif wal dorgomsiifnaa asitti X Y haa ta'an banana bread haa ta'u malee
MU over pricing walqixa lakkoofsa walqixa bakkatti argannu barbaanna. Walqixa gidduu kan walitti walqixaa jira waan ta'eef. Now, so let's compare. Asirraa eegalla bakka duwwaa. 6 3 as keessa 6 hin jiru dabarra. 5 as keessa 5 barbaada hin jiru dabarra. 3 there is 3. Kanaafuu tokko arganna. 3. Lammaffaan 2 arganna. Asii 2. Equilibrium conditionii lammaffaa arganna jechuudha. Seettaanu 0 as 0 jira as keessa hundi jiru. Kanaafuu dabara jechuudha. Negeetivala as keessa negeetivi hin jiru dabara. Kanaaf conditionii equilibrium kan criteria kana nuuf fulfill godhe bakka lamatu jira. Okay, stepii sadaffaan. Bakki equilibrium tokkitti bakka tokko malee bakki lama hin danda'amu uumamuus hin danda'u waan ta'eef isa kamtu dhugaatti sirrii akka ta'e jechuudha. Sadaffaa now second criteria isa kana cheekii goona. Expenditure isaanii kan argata ta'uu cheekii goona. Now equilibrium condition 3 gaafa ta'u banaanaa meeqa binna? Baasiin banaanaa yeroo 3 ta'u inni yommuu overpricing baasiin banaanaa irratti bahee birrii meeqa? Gatii banaanaa tokko baay'isuu banaanaa meeqa akka binne? 4 binna. 4 baay'isuu tokko 4 ida'uu 3 baay'isuu tokko 3 ida'uu gaafa inni kun 3 ta'u firee tokko binna daabboo. Kanaafuu baasiin daabboo tokko birrii 4 baay'isuu tokko 4 ida'uu 3 torba. Wanni inkaamii faana wal qixaa? Wal qixa. Kanaafuu yeroo MU'n 3 yoo ta'anii equilibrium conditionii tokko fulfill ta'e baasiin irratti ba'anii walitti ida'anii 3 fi 4 torbaan wal qixa. Kanaafuu criteria kana fulfill godheera inni jalqaba. Inni kuntu when we buy gaafa banaana 3 fi bireedii tokko gaafa binnu criteria fulfill godheera jechuudha. Kanaaf equilibrium keenya isa kana. Lammaffaa kun household yoona jira. So we buy 3 banana with 1 bread, loaf of bread. Equilibrium is this one. Lammaffaa B. What is total utility? What is total utility for the given equilibrium? Total utility at the given equilibrium fayyadamuudhaaf now total utility bakka equilibrium kanaatti barbaaduu fi total utility gaafa MU over pricing 3 ta'u total utility banaanaa meeqa? 14. Kan bareedee hoo gaafa 3 ta'u 12. So 12 ta'u 14 meeqa ta'a jechuun 20. Yoo marginal utility ta'e marginal utilitynis akkuma kana gaafa banaanaa 3 binnu marginal utility 3 ida'u. Gaafa tokko binnu daabboo marginal utility 12 ida'u 3 15 ta'a marginal utility jechuudha. This is all about in case of equilibrium when we have more than 3. Afur relation illee akka kanatti deema. Kanaafuu ragaan jalqabaa MU over price guutuu MU price dhaaf compare godhu MU over price kan compare godhu iddootti lakkoofsa wal qixa argannu taasisuun mallattoo yaadannoo qabachuu. Step lammaffaa expenditure isaanii price isaanii baay'isuu hammam quantity sana wal qixa inkaamii ta'uu eeggachuu. Isa ulaagaa kana nuuf ulaagaa lamaaniin iyyuu fulfill kan godhe kana lamaan equilibrium possibility ta'e jechuudha. So have 3 banana. She buys 3 banana with 1 loaf of bread. Total utility is the utility for bread plus the utility for banana 26. If it is marginal utility, we have 15.
Hir'inni approachii kana jira. There is limitation of the cardinal approach. Assumption isaanii keessatti maal jedhanii jiru? Utilitiin lakkoofsaan lakkaa'ama jedhama. Kun guutummaa guutuutti amansiisaa miti doubtful. Realistic. Assumption of cardinal probability is doubtful because utility may be not be quantified exactly lakkoofsa tokko lama sadii jennee unit of measurement isaanii maal jedhanii utils jedhan tokko lama 1 utils 3 utils. Amansiisaa miti. Lammaffaan gatiin birrii tokkoo fi birrii isaa ol yeroo baasii baanu wal qixa jedhanii amanu. Kunis mathemaatikii uummanis amansiisaa miti kunis. Sababiin isaa akkuma birriin dabalatu gatiin namoonni ilaalcha birriidhaaf qaban illee akkasuma ni dabala waan ta'eef. This is all about the first part of cardinal utility approach. Second part is ordinary utility theory. Akkaataa ordinary utility theory itti maal jennee jirra? Utilitiin lakkoofsaan safamu garuu preferencii customerii fedhii isaanii raankii gochuu danda'a. First, second, third jedhe. Maal jechuudha? Konsumeriin tokko gaafa tajaajila wayii fayyadamu servisii yookaan hojii tokko gaafa gaafa fayyadamu. He can say, this is my first day, I'm happy to become this hotel. This is the first day I'm happy to visit this hotel or tea. This is the first day I'm happy to enjoy maths class. This is the first day I'm happy to enjoy econ class. This is the first day I'm happy to drink coffee. This is the first morning I'm happy to drink tea. Jedhanii akkasitti raankii gochuu danda'a. Yeroo jalqabaaf kanaan bakka kana dhufee gammade har'a. Guyyaa jalqabaan kilaasii maatis leekcharii hordofee gammade har'a. Guyyaa jalqabaaf taphattoota kubbaa miilaa kana ilaalee gammade har'a. Akkasitti preferencii isa kam akka caalchifatan order gochuu danda'u malee lakkoofsaan exactly himuu hin danda'an jedhan isaan kun. Yaada isaanii akka armaan gadiitti seera baafatanii yookaan assumption lafa kaa'anii yoo ta'e kun yoo guute kun ta'uu danda'a jedhanii kan lafa kaa'antu jira. Kan jalqabaa assumption kan kaardinaalii faana wal qixa. Akkasumas rational. Maal jechuudha? Fedhiin isaanii yeroo hunda ol guddisuudhaaf yookaan immoo maximize satisfaction or utility kan jennu jechuudha. Qabeenya isaanii fi gatii mi'a ittiin bitanii ilaallachaa fedhii isaanii guddisuudha yeroo hunda fayyadamu. Utility ordinal jenneerra. Diminishing marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution jechuun bakka buusuudhaan maqumti isaa mi'a tokko kan biraatiin. Fakkeenya banaana bireedii bakka buusaa. Lakkoofsa wal qixxaamnee ta'anii kiiloo tokko, kiiloo 5, kiiloo 10 bitamu. Isa tokko dabalaa isa tokko hir'isaa. Guyyaa har'aa kan tokko ol caala guyyaa boru kan hir'isaa. Akkasitti deemaa sistemii. Dabalata reetii maal jechuudha? Kan isa tokko bakka buusuuf jecha isa tokko hir'isan. Lakkoofsaan gaafa lakkoofnu reetii wayii arganna. Reetiin sun dabalata reetii sana ammoo marginaalii isaati. Marginal rate of substitution isa. Dhumarra deemee diminish ta'anii hir'ata. Dabalanni mi'a tokko mi'a biraatii bakka buusa. Bakka buusaa deemu hir'ataa dhufa. So marginal rate of substitution rate at which the consumer is willing to substitute one commodity for another. So that his total substitution remain on the same. Maaliif tootaalii isaanii sadarkaa tokko irratti tursiisuuf jecha birrii qabanii fi gatii mi'ichaa irra dhaabatanii birrii 100 qaboota birrii 100 qofaan bituu waan ta'eef kiiloo wal caalchisanii isa tokko dabalaa isa tokko isaa guyyaa gara guyyaa birrii dhaabbataa qabanii namoota kana bitaa deemu jechuudha. So there is diminished. Total utility kan kaardinaalii faana assumption wal tokkodha. So assumption lamatu jira jechuudha. Kan seera kaardinaalii guutu consumer is rational the same. Total utility the same for both. Lamaaniiru seera dhaabbataa. Consumers preference are consistent kan dabalataa jiras. Inni maamiltoota consistency ta'uu danda'a. Fakkeenya consistency yeroo jennu tokkoffaa filannoo mi'a sadii yoo qaban fakkeenya X, Y, Z. Yeroo tokko X, Y caalchifanne Y immoo Z irra caalchifanne X, Z irra caalchifachuun keenya oolu jechuudha. Kun transitivity rule jedha. And there is X, Y, and Z consumer baskets of the consumer. If you prefer X to Y and Y to Z, then the consumer is akkamitti yaadama jechuudha. X, Y irra ni caalchifata jedhamee yaadama jechuudha. Kan biraa consistency kan jennu jira. Yeroo filannoo lama qofa qaba fakkeenya X, Y qofa yoo ta'e. So if the consumer have only X and Y, that's the proof good. If he prefer X to Y,
it is impossible to prefer y to x in the same time. Filannoo lama qabaate x y irra kan caalchifatu ta'e yoo tokkatti al takkaatti y'n x na caala jechuun hin danda'u. Seeronni transitivity fi consistency ni filadhu jechuun hin danda'amu. Inni filata, inni ilaala filannoo isaa akka barbaadetti ibsuu mala. Garuu seeraan bilisa dhaabachuu. Sadaffaa ammaatiin hojii adda addaa renunciation kan jedhamu ni jira. Renunciation jechuun guutummaan guutuutti jaalala mi'a bituu kanaan qabu. Garuu kiiloogiraam baay'ina isaa baay'ina kiiloo baay'ina lakkoofsa irra dhaabate yoo filatudha. Greater is better than smaller one. This means consumer is in negotiation. Consumer is never satisfied, but by looking how much greater is better than smaller one. Yeah, prefer based on amounts. Ordinary selected protein indifferent care approach jedhamee ibsamuu danda'a, waamamuu danda'a. Maaliif isaan ibsama waan ta'eef. Indifference kuni seetii qaba yookaan iskeejuulii qaba, kerbii qaba, maappii. Indifference seetii waan iskeejuulii gaafa jennu combination of goodies. Combination jechuun mi'oota walitti makamoota wayiitu jira. Kan maamilli gidduu dhaabbatu. Choice isaa kan ittiin ibsatu jechuudha. So the combination of goodies for which is the consumer indifferent. Fakkeenyaaf consumeriin kun mi'oota lama consume godhata x and y yookaan immoo orange banana. Bandileen immoo seetiin jalqabaa orange tokkoof banana 10 lammaffaa irratti diirratti orange lamaaf banana 6 diirratti orange 7 fi banana 1. Kun seetiidha. Teebilii kan waan ta'eef akka dimaandii keessatti ilaalu dimaandii iskeejuuliin teebilaa representation akka jenna. Teebiliitti gaafa ibsamu sin daataa akka kanaa iskeejuul jennaan. Iskeejuuliin miti iskeejuuliin differensiiti. Indifference schedule. Indifference schedule maaliif jenne baandiroonni combination jedheera tuubuudhaan kan jedha. Equal level of totality. Total utility A, B, C, D irratti argatu namichi kun wal qixa akka seera kanaatti. Kanaaf namichi kun A filadhu moo B filadhu moo C filadhu moo D filadhu kan jedhu gidduutti indifferentidha ni rakkate. A irratti kan garuu daata loowus akkaataa raabsuma daata soorata oreenjiin tokko lama sadii afur dabalaa dhufa. Bananaan immoo 10 6 3 1 irra taa dhufa. Maaliif birrii qabu fiiksidii waan ta'eef birriitti fayyadamee al takka oreenjii tokkittii fi banana 10 bituu barbaada. Al takka immoo xinnoo ishee oreenjii tokko dabalee banana immoo hir'isa. Maaliif isa tokko dabalee waan isa tokko hir'isa? Maal jenna sirriitti maal yaadree ta'u substitution kana oreenjii for banana substitute godhaa jechuudha. Maaliif gammachuu qixa argachuudhaaf yeroo sadaffaatti immoo akkuma kanaaf warra kanaa jechuudha. Reetiin kana gidduu jiru tokko gara lamaatti guddisuu fi maal godhe oreenjii tokkotti dabalee bituuf banana 4 hir'isa jechuudha. Wantoota oreenjii tokkotti dabalataan bituuf banana 4 hir'isa jechuudha. Reetiin ittiin inni wal jijjiirraa wal qulatuun maayyaa reetoo substitution jechuudha. Teebilii kana gaafa kerbii irra bu'uun fakkeenya horizontaalii maal jedhama oreenjii. Kerbiitti gaafa jijjiiru indifference kerbii argama. Set of indifference curve expressed graphically. Indifference curve. Indifference curve kun immoo walitti baay'ata. Settiin indifference curve immoo maappii uuma. Indifference maappii jenna. Inni kun example amma kennamedha. Fakkeenyaaf horizontaal orange vertikaalii banana. Seerri kana itti kaa'u noomti hin jiru. Garuu asitti horizontaal lakkoofsa barreessinu kana kan eenyu akka ta'e dirqama barreessu. Asii tokko sadii ja'a kudhan jenne ta'an daataan kun kan eenyu horizontaal yoo ta'e banana ta'uu qaba. Kana bicha adda baasuudha akkamittan diroo godhan difference curve kan jedhu hiikiidhaan jiru. There is no any magic. Orange jette ta'an horizontaalii kana daataa orange barreessi. Vertikaalii banana jenne ta'an banana daataa isaa. Yoo fakkeenyaaf tartiiba lakkoofsaati. Tartiiba lakkoofsaan orange lama tokko lama sadii torba. Tartiiba qabatee jira. Bananaan 10 irraa ka'e. Kanaafuu 10 jedheen kaa'u lakki. Bananaan 10 isa guddaati tokko irraa ka'a. Siyyuu barreessa. Now
combination related isaan irra jiran walitti qabsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf tokko eenyu faana jira? Banaanaan tokkoo fi oreenjiin tokko wal faana jira. Yookaan immoo oreenjiin tokkoo fi banaanaan 10 wal faana jira. Qubeedhaan bakka bu'u. 3 banaanaa fi tokko 4 oreenjiin qubeedhaan bakka bu'u. Daawwadha gaafa combine goonu wal bifa kanaan uumame jechuudha. Kun maaliin indifference curveedha. Downward slope. Indifference curve tokko lama tokkoof isaa olii arganne tokkoof isaa olii arganne maappii nu kenna indifference maappii yookaan kaartaa garbii kanaa kan jechuu dandeenya ta'es yookiin daangaa wayii qabaachuu sababni tokko kaartaa agarsiisuu dhiisuu mala. So yoo walitti baay'atan maappii indifference maappii yoo indifference maappii effect of indifference. Okay, let's talk about properties of indifference. Indifference curve kan ilaalaati amala inni agarsiisu himaa. Tokko curve isaa downward negative slope. Slope negative qaba. Fakkeenyaaf A gara B'tti slope isaa tokko calculate goone change over y over change over x. Jechuun 6 hir'isuu 10 irra 2 hir'isuu 1 negative afur. A to B, B to C, B to C, 3 minus 6 negative 3 over 2. C to D, 7 minus 4, sorry, 1 minus 3, negative 2 over 3. Akkanatti deemaa jechuudha. Negative slope dha. Downward slope dha. Left to right. Bitaa gara mirgaatti downward ta'e. Lammaffaa convex slope. Kana convex. Concave kan jennu akka kana fakkeenyaaf akka production possibility curve kan firoon ta'e concave ta'a jechuudha akka ta'e. Kanammoo convex upwardidha. Lammaffaan kana sadaffaan indifference curve fakkeenyaaf tokko indifference curve tokko akka kana tartiiba yoo argannu yeroo hunda indifference curve isa gara olii jirutu filatama olaanaa isa gadaanaa waan kana sirriitti filatama. Maaliif at higher indifference curve olaanaa kanarratti oreenjii baay'ee fi banaana baay'ee argina. Fakkeenyaaf iddoo kana ta'e IC waan kanatti hiriyaa kana qofa arganna. IC2 gaafa ta'u hammanaa fi hammana garuu dabalama deemeetu inni caalu IC3 irratti lamaaniyyuu quantity lamaaniyyuu olaanaa argina. So as we go originii kanarra gara northeast kaaba bahaatti gaafa deemu the higher indifference curve always prefers the lower one. As we go from the origin northeast on indifference curve, the higher indifference curve is always prefers the lower one. Generation Alpha indifference curve akka kanatti yoo qoyaa tokko akkasitti qaxxaamuruu hin danda'u. They can never cross each other. Maaliif seera transitivity jedhu cabsu waan ta'eef. This all allows indifference curve negative slope or downward slope to the right. Why? As quantity of one commodity is increased, the quantity of other must be decreased. Mi'a tokko dabalu sababa sun dirqamaan ta'u slope negative kenna. Indifference curve convex to the origin kan jenneef maal? Because of marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution when slope gaafa calculate goonu negative inni sun in absolute value irra taa'e. Sadaffaa indifference curve olaanaan isa gadaanarra filatama jenneerra. Kan jalatti himaan kun sababa isaanii ibsu. Sababa isaanii ta'e koppii yaadachuu maayinditti barbaachiseera. Afuraffaa indifference curve never reach as a cannot intersect. Intersecting ta'an waliin qaxxaamuran sababni isaas jira. The assumption of consistency and the transitivity rule out or violators. This is all about. The next part, marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution akkasuma jechuudha reetii kostumariin tokko mi'a tokko biraa bakka buusuuf fedhii qabaatu kan inni agarsiisu maaliif indifference curve tokko irra turuuf. Now sarara kana qofarra turu. Banaana hir'isee oreenjii dabala. Irratti diirratti siirratti kana godhe maaliif marginal rate of substitution kan jennu jechuudha. Total satisfaction is ta'e gochuudhaafis tokko dabalee isatti qorrisa jedhama agarra. Fakkeenyaaf marginal rate of substitution x over y jechuun maali?
as the number of units of commodity y that must be given up in exchange for an extra unit of commodity y. So the consumer maintains some level of satisfaction. Negative makanya itu substitute x or y formalisasi number of units of y given up. Unity y irratti yeroo unity x argamte. Makanya itu substitute x y akan bakka buune jechuun y irratti amma y irratti yeroo amma x argamte. Walqixxe negative change of y over change of x kan jennu jechuudha. Now fakkeenyaaf kana godhamanii kalkuleetiiwwan differential kana gara absolute value keessa buusuun dirqama jechuudha gaafa kalkuleetiiwwan kunis use absolute value. Now find Pareto substitutions for y. So y irratti soddoma shan irratti 20 so change of y jechuun 20 irratti soddoma irra kudhan irratti